Hai akkam jirta Gemini akka fayyaa keetii? Fayyaan koo baay'ee gaariidha. Sihoo waa'ee teknooloojii maa baruu barbaadda yookaan wanta biroo? Anillee fayyaa kootidha. Akkaataa itti AI fayyadamuudhaan hojii koo itti salphisuu danda'u, barumsa koo itti raphisuu danda'u, akkasumallee iskiliiwwan garaagaraa itti barachuu danda'u barachuun dhufeerra. Hey, y'all, come look at this. Tole Neesan, dandeettiiwwan AI yeroo ammaa kanatti baay'ee barbaachisoodha. Fakkeenyaaf machine learning, deep learning fi natural language processing irratti xiyyeeffachuu qabda. Computer engineering wajjinis wal qabsiistee AI specialist yookaan AI engineer taates pirojektoota dhuunfaa yookaan dhaabbata wajjin hojjechuu dandeessa. Isaan keessaa maal irratti duraan jalqabna? Tole mee barattoonni askuulii jiranii barumsa isaanii barachaa ogummaawwan akkamii barachuu qabu jettee yaaddaati? Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa jiraniif AI wantoota baay'ee gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf dandeettiiwwan akka piroograamingii, cimsala daataa yookaan qonni gabaa irratti xiyyeeffachuun baay'ee bu'aa qabeessa. Yeroo xiqqoo keessatti akkaataan itti Ingilifa barachuu danda'u natti himuu dandeessaa? Tole, English barachuuf yeroo hunda shaakaluun murteessaadha. Fakkeenyaaf guyyumaan wantoota naannoo keetti Ingilishtaan maqaa hidhahu yookaan dubbii salphaa muraasaa barreessuu dandeessa. Dhuma irratti AI'n afaan Oromoo isin caalaa haasa'uu danda'u dhufeera jechuudha. Ijoolleen baay'een AI afaan Ingiliffaatiin barnoota isaaniitiif taaskiiwwan garaagaraatiif ajajuun itti ulfaachuu danda'a. AI'n kun afaan Oromoo akka afaan dhaloota isaatti akka afaan Ingiliffaatti haasaa jechuudha. Akka AI warra kaanii barreeffamni dogongora hin qabu. Suura keessan akka ajaa'ibaatti hojjechuu danda'a, bareechuu danda'a, muuziqii garaagaraa hojjechuu danda'a. Qo'annaadhaaf akka ajaa'ibsiisaa ta'etti isin gargaara. Liimitiin qabu keessumaa barattoota baay'ee adda jechuudha. Afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti seerluga afaan Oromoo eeguun osoo hin dogoggoriin siniif hiikuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti AI'n kun AI kam irra caalaa baay'ee gaarii fi ismaartiidha jechuudha. AI'n kunis Gemini AI jedhama. Baay'een keessan beekuu dandeessu. Kanaan dura waa'ee AI kana dhaga'uu dandeessu. Har'a garuu akkaataatti AI kana fayyadamuun suuraawwan keessan osoo maalummaa keessan hin geeddarin edit ittiin gootan suuraawwan kanaan dura isin jiraatu looman suuraawwan kanaan dura ijoollummaa keessan isin jiraatu looman ittiin edit gootan akkaataatti AI kana fayyadamuun kitaabota gurguddoo booriing ta'an ittiin qayyabattan akkaataatti AI kana fayyadamuun afaan barbaaddan gara afaan Oromootti ittiin hiiktan hunda isaa isinitti agarsiisa. Naamana akkaataatti AI kana fayyadamtan beeknaan suura ka'uuf birri baasuu isin gaafatu, poostarii hojjechuuf birri baasuu isin gaafatu, akkasumallee AI kana fayyadamuun taaskiiwwan hedduu baasii fi dadhabbii isin baasisan hedduu isaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana agarummaatti ilaala. Chaanaalii kana irraa waa'ee artificial intelligence, waa'ee saayinsii teknooloojii, iskiliiwwan yeroo ammaa kanatti isin gargaaran kanneen akka viidiyoo editingii, giraafik diizaayinii, waa'ee artificial intelligence, waa'ee voice trading bakka hedduu isaa afaan keenya afaan saba guddaa afaan Oromootiin chaanaalii kana irraa argattu. Wanti isin irraa eegamu chaanaalii kana subscribe gochuun maatii kanatti makamuu qofadha. Akkasumallee viidiyoo kana ilaaltanii yoo itti gammaddan like, share, comment gochuun yaada keessan nuuf kennaa. Google Gemini AI'n kun kan dhaabbata Google'iti. AI'n kunis AI'wwan kanneen akka ChatGPT caalaa faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa fakkeenyaaf ChatGPT'n akkuma beektan gaafa taaskii baay'ee ittiin hojjettan liimitii yookiin immoo daangaa qaba. Google Gemini AI'n garuu liimitiin qabu jechuudha guys. Yeroo ammaa kanatti Google Gemini AI liimitiin qabu. Suura hojjechuudhaaf akkasumallee faayila hedduu itti galchuu dandeessu. Keessumaa barattoonni baay'een isaanii faayila gaafa itti galchan gaafa kitaaba itti galchan ChatGPT'n liimitii qaba. Google Gemini AI kun garuu liimitiin qabu jechuudha. AI'n kun appilikeeshiniin isaa Play Store gubbaan jiru garuu Chrome irra deemuun appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti buufachuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee weebsaayitiidhaan achuma Chrome irraa Google Gemini AI jettanii search gootanii Gmail keessaniin jechuudha sign up gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akka seeraan YouTube viidiyoodhaaf argamutti akka seeraan isinitti argamutti PC irrattan weebsaayitii isaatiinan isinitti agarsiisa. Isin bilbila keessaniin fayyadamuu dandeessu. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Kallattiidhaan gara viidiyoo kanaatti haaseenu.
Chrome gubbaa deemna. Chrome gubbaa deemuudhaan ka Gemini AI jennee search goona jechuudha. Bilbila keessanii fayyadamuu dandeessu. PC dhaan kana fakkaata. Baay'ee namatti tola. So create image jira, okay? Create image jira, create music jira, help me learning jira, write anything jira jechuudha. So even music malee image illee create gochuu dandeenya jechuudha. ChatGPT irra wanti adda gurmaanni tokko image free unlimited ta'e hojjetaa jechuudha. Image unlimited ta'e nu create godha jechuudha guys. Akkasumallee music illee nuuf create gochuu danda'a jechuudha guys. Image koomee improve agoonu. So ega image ko kuna fakkaata image kana mee improve agoonu. Okay? Prompt kana sinifan kennaani. Prompt kana sinifan kenna. Telegram ko irraa fudhachuu dandeessu prompt kana jechuudha. So image akkamii kan of kennu asirraa garuutti jechuudha guys. Egaa Gemini AI ChatGPT irraa wanti adda godhu yoo jira tokkoffaa unlimited jechuudha. Akka ChatGPT limit hin qabu. Amma ChatGPT ni image 3-4 barreessee taphachuu danda'a jechuudha. Wow. Kuno foto agartan kana osoo fuula koo hin jijjiirin osoo uffata koo jijjiiranii haala argitan kanaan nama muuziqaa dhaggeeffatu wayii haala argitan kanaan naaf baasee jechuudha guys. Wow. Dhugaa baay'ee namatti tola. Kuni kaa Gemini AI dhaan jechuudha guys. Okay. Fotoon kun foto dhugaa fakkaata. AI fakkaatu. Okay. Almost yeroo kanatti mana suuraa deemanii footoo ka'uun afeera jechuudha guys. Okay, so kanaan booddee download godhatanii iddoo barbaadanitti kaa'achuu dandeessu jechuudha. Mee amma immoo footoo biraa ilaallu. Footoo biraa footoo dulloomaa ta'e wayii akkuma agartan footoon kun dulloomaadha. Footoo ooldi ta'edha. Kan durattiiti. Footoo kana gaafa sirreessuu ilaalu jechuudha. Egaa footoo dulloomaa yoo qabaattanii kan abbaa keessanii, kan haadha keessanii, kan maatii keessanii, kan keessan yoo jiraate footoo keessan osoo maalummaa keessan hin jijjiirin osoo bifa keessan hin jijjiirin footoo baay'ee bareedaa ta'e Gemini AI'n haala argitan kanaan waaw footoon kun ka dhugaa maalummaa hin jijjiiramne kan duraarraa haala argitan kanaan clean godhee haala argitan kanaan bareechee clean godhee nu kaayya jechuudha guys. So isin footoo kana download godhatanii faayila keessatti save godhachuu dandeessu jechuudha. Cheeggoonni malaalu. Dura kana fakkaata amma immoo kana fakkaata jechuudha. Even background illee jijjiiramne muktiiwwan jiran illee jijjiiramne garuu footoon kun old irraa gara footoo newti footoo baay'ee bareedaa ta'e godhee jechuudha guys. Mee ammas mee footoo biraa immoo ilaallu mee gashni mee ilaallu ammas. Okay? So ammas prompt kana immoo sinifan kenna. Comment box yookiin immoo Telegram koora sinifan ka'a achirraa fudhadha. Okay? Gemini AI waan addaatidha guys. Waan addaatidha. Freedha. Unlimited hin qabu. Okay? Akka ChatGPT sinjara hin fixu. Okay? Yeroo hundumaa free jechuudha guys. Wow guys. Egaa laaraame guyyaa ta'e wayii akkasumas kun hafu. Guyyaa ta'e wayii akkasumas kun hafu. Kun footoo kana ka footoo kana ka gara footoo kanaatti footoo kana ka gara footoo kanaatti haala argitan kanaanii prompt duwwaadhaan sekoondii 3-4 keessatti haala bareedaa kanaan naaf jijjiirra jechuudha guys. Egaa asii download godhatanii profaayilii keessan gubbaa kaa'achuu dandeessu. Telegram profaayilii keessan gubbaa kaa'achuu dandeessu. So iddoo barbaadan kaa'achuu dandeessu jechuudha guys. Prompt kana sinifan kennaan. Prompt kana Telegram koofraa fudhadha. Okay, Telegram koofraa fudhadha. Prompt kana jechuudha. Egaa namoonni kopparii taatan jirtu yoo ta'e namoonni jaalallee qabdan jirtu yoo ta'e footoo keessan haala kanaan osoo mana suuraa deemtanii qarshii guddaa ta'e hin baasin haala argitan kanaan waaw guys. Egaa ijoolleen kun koppariidha. Haala argitan kanaan guys. Footoon kun amma AI fakkaata. Tasumallee AI fakkaatu. Okay? Prompt duwwaadhaanii sekoondii 2 keessatti bareechee haala argitan kanaan sinif kaayya jechuudha guys. Isinas download godhatanii footoo keessan profaayilii keessan gubbaa kaawwachuu dandeessu. Footoo keessan yoo barbaadan black gochuu dandeessu. Footoo kana gara footoo kanaatti haala argitan kanaan naaf jijjiirra jechuudha guys. Isinis footoo keessan haala kanaan godhachuu dandeessu jechuudha. Kun qarshii isin gaafatu
baasii sin gaafatu, Photoshop sin gaafatu. Okay, deemni AI kuni namoota suura kaasan gubbaatti kisaaraa guddaa ta'e fidee jira jechuudha. Kuni waan guddaadha. Amma moosti afaan Oromoo akka danda'u, afaan Oromoo akka dubbachuu danda'u, akka barreessuu danda'u mee halaallu. Maalan jedhanii afaan Oromoo dandeessaan jedheen. Maal jedhee eeyyee afaan Oromoo ni danda'a. Maal siif gochuu danda'a naan jedhe. Maal si gargaaru naan jedhe. Gargaarsa barumsaa barreessuu hiikaa yookiin dhimma yoo qabaatte na gaafachuu dandeessa naan jedhe. Afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti naafii kun natti agarsiisin jedheen. So maal jedheeni afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti naafii kun natti agarsiisin jedheeni. Maal jedhee tole dhimma kamiyyuu irratti yoo ta'e jechoota yookiin barruu Ingiliffaa gara afaan Oromootti siifii kun danda'an jedhe. Fakkeenyaaf jedhe Ingiliffaa welcome to my channel. Baga gara chaanalii kootti nagaan dhuftan. Education is the key to success. Barumsi furtuu milkaa'inaati. Artificial intelligence is changing the world. Namtolcheen yookiin AI addunyaa jijjiiraa jira. Argitanii AI kun afaan Oromoo osoo qoon gongoriin osoo loqoda isaa jijjiiranii afaan Oromoo haasa'uu danda'a guys. Egaa AI kun guys AI baay'ee bu'aa qabudha guys. AI kana fayyadamuun afaan barbaadan gara afaan Oromootti hiikuu dandeessu, afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti hiikuu dandeessu, afaan Amaariffaa gara afaan Oromootti hiikuu dandeessu. Fiddanii AI kana irratti paste gootanii kana gara afaan Oromootti naaf hiiki yoo jettaniin osoo qubee hin gongoriin, osoo loqoda afaan Oromoo, osoo seerluga afaan Oromoo hin jijjiirin ChatGPT caalaa, Google caalaa AI kuni akka ajaa'ibaatti isin gargaara jechuudha guys. Maalan jedhanii jechoota Ingiliffaa guyyaa guyyaatti dubbataman gara afaan Oromootti hiikuun na barsiisin jedheen. Good morning. Akkam bultan. Good afternoon. Akkam oolte. Keessa bahee ooltee fi ooltan itti basa. I am fine, thank you. Ani gaariidha. Gara too. Nice to meet you. Si baruu kootti nan gammada. So isin kana koppii godhattanii nootii keessan gubbaatti kaawwachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo export gootanii jechuudha. Sheetii kana export gootanii bifa barreeffamaatiin buufachuu dandeessu jechuudha. Kuni waan addaati guys. So bifa barreeffamaatiin bifa Excel ta'een afaan Ingiliffaa gara afaan Oromoo kanaatti hiikuu dandeessu jechuudha guys. Ijoolleen baay'een afaan Ingiliffaa irraa gaafachuu hin beektan yoo ta'e yookiin immoo tarii afaan Oromoo afaan keessaniin gaafadhaa. Okay, taaksii barbaadan qo'achuudhaaf yoo ta'e imeejii naaf sirreessu jechuudhaaf yoo ta'e okay, wanta barbaadanii afaan Oromoodhaan gaafadhaa guys. Okay, akkuma sila imeejii garaagaraa afaan Ingiliffaatiin ture inni garuu isin immoo afaan Oromootiin yoo barbaadan imeejii keessan kontentii imeejii keessanii itti maddaati. Okay, afaan gara afaan Oromootti akkasii hiikuuf gaafadha. This is very easy guys. ChatGPT caalaa afaan Oromoo akka fedhetti haasa'uu danda'a jechuudha. So AI kana seeraan fayyadamaa guys. Maalan jedhanii Ingiliffa baruuf hagam natti fudhataan jedheen. Ingiliffa baruuf hagam natti fudhachuu danda'an jedheen. So maal jedhanii Ingiliffa baruun hagam akkasitti fudhatu dhimmoota baay'ee irratti hundaa'a jedhe. Isaanis sadarkaa barumsaa fi yeroo leevelii koo jechuudha. Yeroo ati kennitu, akkaataa itti barattu, obsaa fi kutannoo ati qabdu, sodaachuu dhiisuu isaan kuni jedhe. Gabaabaatti akkuma ati yeroo fi xiyyeeffannoo itti kenniteen jedha. Ji'oota muraasa keessatti jijjiirama guddaa ofirratti arguu dandeessa jedhe. Okay, so sagantaa barumsaa siifan baasaa. Okay, ati guyyaatti sa'aatii meeqa laattaa jedhe. Yoo barbaadan immoo voisiidhaan haasa'uu dandeessu guys. Iddoo kana click godhaatii voisiidhaan haasa'uu dandeessu jechuudha. Naatii Tech Zone YouTube jiru ni beektaan jedheen. Okay, Naatii Tech Zone YouTube jiru ni beektaan jedheen. So maal jedha amma
eeyyee jedhe eeyyee nan beeka jedhe. Naatii Tekzoon chaanaalii yuutuubii beekamaa barnoota teknooloojii fi barumsa adda addaa irratti xiyyeeffatudha jedhee keessattuu namoota afaan dhaloota isaaniitiin afaan Oromootiin teknooloojii barachuu barbaadaniif carraa gaarii uumaa jira. Egaa Gemini AI kun na beeka jechuudha guys. Akkaan AI irratti hojjetu akkaan teknooloojii irratti hojjetu na beeka jechuudha. Ati hordofaa chaanaalii kanaati moo jechaa jira. So eeyyee jettu yoo ta'e comment box irratti eeyyee jedhaa na barreessa. Egaa afaan Oromoo egaa akka ajaa'ibaatti haasaa jechuudha. Namoonni prompt Ingiliffaan barreessuu danda'u jettan egaa AI kun waan barbaadaniin xaafannis jechuudha. Mee amma immoo barattootaaf faayilatti gashinee akkaataa itti barattoonni qo'achuu danda'amee ilaallume. Kitaaba kutaa 12 fiizikiiti. Fiiziksii kutaa 12ti. So I wanted to study this book. I am grade 12 students. I am going to take Ethiopian national exam this year. Please summarize these books. So akka qormaata national exam Itoophiyaadhaaf ta'utti okay keessumaa barattoonni intraansii qoramtan egaa ChatGPT'n guys limitii qaba. Viidiyoo akkasii wayii hojjedheen ture. ChatGPT'n limitii qaba. Okay Gemini AI kun garuu limitiin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba fiizikii keessatti gaafa qo'attan gaafa gaaffii gaafattan gaafa toopikiidhaan qo'attanii limitii qabaachuu danda'a jechuudha. Okay sinjala dhaabee qarshii gaafachuu danda'a jechuudha. Inni kun garuu limitii hin qabu guys. So aga barbaadan gaafachuu dandeessu jechuudha. Amma immoo muuziqaa akka nuuf hojjetuuf muuziqaa egaa akka nuuf hojjetuuf mee ilaallu. Okay maalan jedhanii sirba afaan Oromoo tokko sirba afaan Oromoo waa'ee jaalalaa egaa kana waan jaallattaniif kan kana godhe waa'ee jaalalaa naaf sirbiin jedheen sirba afaan Oromoo waa'ee jaalalaa naaf sirbiin jedheen. So akka ajaa'ibaatti sirba guys. Dhugaan isiniin jira akka ajaa'ibaatti sirbuu danda'a. Sekoondii 30dha. So akka ajaa'ibaatti sirbuu danda'a jechuudha. Isin immoo yoo barbaaddan shaggooyyee koo sirbii kanaaf godhi. So promptii barbaadan waa'ee amantaas ta'uu danda'a. Promptii barbaadan sirba afaan Oromoo kan onnee koo keessa bakka jiru si qofatu beeka. Ija kee keessatti addunyaa haraatu mul'ata. Jaalalli keenya beekumsaan qabu. Sigaa taa'ee yaada kee dubbisa. Okay. Kanaan booddee iddoo kana ishii kana daawunlood gootanii yoo barbaadan gaafa viidiyoo isaa yoo barbaadan immoo audio isaa jechuudha daawunlood godhatanii egaa TikTok viidiyoodhaaf YouTube viidiyoodhaaf fi kana edit gootanii yoo post gootan ariifdha jechuudha guys. So Gemini AI kuni sirba uumuu danda'a. Image uumuu danda'a. So viidiyoolee uumuu danda'a jechuudha. So wanta inni uumne hin jiru guys. Okay egaa sirboota garaagaraa sirboota babbareedoo ta'anii sirboota garaagaraa uumuu danda'a jechuudha guys. Waan isinirraa eegamu afaan Oromootiin gaafachuu duwwaa jechuudha. Okay afaan Oromootiin Gaara gubbaa dhiigaan barreessitan seenaa laga shabeellee yaa adachee keenya tokkummaan keessan fajaa bara baraati gootummaan keessan onnee koo keessa jirti. Wow kuwaan addaati guys. AI kun bakka Oromoodha guys. AI Oromooti arganneerra. So afaan keessaniin aadaa keessaniin loqoda keessaniin
haasa'uu danda'a jechuudha AI'n kun. So egaa ChatGPT egaa AI fayyadamuudhaaf Ingiliffaan beeku namoonni jettan promptii barreessuu danda'u namoonni jettan wanta barbaaddanii afaan keessaniin barreessuu dandeessu jechuudha. Okay? Dirqama afaan Ingiliffaa beekuun dirqama miti jechuudha. Afaan keessaniin AI kana fayyadamaa seeraan. So imeejii hojjenneerra sirba hojjenneerra. Okay? So imeejiiwwan sana baay'ee isaa argatanitti isin immoo yoo barbaadanii afaan Oromootiin naaf barreessuu dandeessu jechuudha. So waan isinirraa eegamu promptii bichiisaa fura jechuudha guys. So egaa AI kana seeraan fayyadamaa barattoonni, barsiisonni, hojjettoonni namoonni kamiyyuu AI kana seeraan fayyadamaa guys. Wanta barbaadan gaafadhaa AI kana jechuudha. So application isaa fayyadamuu dandeessu akkasumallee website isaas fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa chaanaalii kana gubbaatti wantoonni akkasii afaan Oromootiin ni argattu guys. Wantoota akkasii afaan keessanii okay barattootaafis ta'e hojjettootaafis ta'e barsiisotaafis ta'e afaan keessanii ni argattu. Chaanaalii kana subscribe godhaa guys. Chaanaalii kana guddisaa. Akkasuma illee jechuudha guys. Wantoota biroo video editing, graphics design, forest trading waa'ee AI bichaa miti jechuudha. Waan garaagaraas iskiliiwwan garaagaraas as gubbaatti barattu afaan Oromootiin. Waan isinirraa eegamu chaanaalii kana subscribe gochuu qofa jechuudha. Akkasuma illee viidiyoon kun immoo namoota Oromoo barataa Oromoo hedduu bira ga'uuf like share godhaa. Okay, like share godhaa. Horaa bulaas ni jedha nagaan ta'a.